ዘር ወዳጆ የህመም ጊዜያት እንዲሁም የቀብር ስነ ስርዓቱ በዚህ መልክ እንዲከናወን በሀሳብ በገንዘብና በቁሳቁስ ከጎኑ የቆማችሁ በሙሉ በተለይም በአቶ ሽመልስ አብዲሳ የሚመራው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ላደረገው ትልቅ እገዛ ላቅ ያለ ምስጋና እያቀረብ ይህን የመሰለው የጥበብ ፈርጥ የሆኑ ሰዎች የጤና መጓደል ሲያጋጥማቸው ሁሉም የጥበብ ባለሙያና ህዝባችን ከጎናቸው የመቆምና የመደገፍ ልምዳችንን አጠናክረን መቀጠል እንዳለብን ለማስገንዘብ ይወዳለሁ። በድጋሚ ፈጣሪ የወንድማችንን ነፍስ በአጸደ ገነት ያሳርፍልን እያልኩ ለቤተሰቦቹ፣ ለወዳጅ ዘመዶቹ፣ አፍቃሪው ለሆነው መላው ማህበረሰብ መጽናናትን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ሴና ገባባ qabsaa'aa fi አርቲስት gameessa Zarihun wadaajoo qabsaa'otaa fi artistoota gurguddoo gadaamessa Oromoo keessaa ba'anii uummata keenyaaf galata guddaa oolanii maqaa gaarii fi seenaa boonsaa dhalootarraa dhalootatti darbu horatan keessaa tokko kan ta'e qabsaa'aa fi artistii jaalatamaa fi kabajamaa Zarihun wadaajoo abbaa isaa obbo wadaajoo boobanaa fi haadha isaa aadde Zawdituu Maqqoosoo irraa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti bara 1952 dhalate. Ijoollummaa isaatiin roorroo uummata Oromoo irratti raawwatamaa ture keessa jiraatee addaa isaatiis dhandhamee ijaanis argee guddate. barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Naqamtee mana barnootaa Artist Zarihun jedhamaa turee fi yeroo ammaa mana barnootaa Biqiltuu Leeqaa maqaa jedhamu beekamu fi magaalaa Gimbii mana barnootaa Dajjaazmaach ገብረ እግዚአብሔር keessatti barnoota sadarkaa lammaffaa immoo as Finfinnee keessa mana barnoota Addis Katamaa keessatti barate. Qabsaa'aa fi artiist hangafni Zarihun wadaajoo uumaa isaatiin aartii guddaa nama qabu waan tureef ijoollummaa isaatiin weellisuu fi walleessuudhaan ijoollee wajjin baratan bohaarsaa kan ture yommuu ta'u kennaa aartii kanaas dhawaataan gabbachaa guddate. Zarihun wadaajoo ijoollummaa isaatiin gaafa wasiila isaa bira barachuudhaaf mandii dhaqee haala fokkisaa wasiila isaarratti argee bu'uura gochuudhaan Egubboo xaaxaa kamandii xaaxaa dannoo jedhuun dargaggoota hiriiraaf baasee ejjennoo cimaa farra hojimaata madaarratti qabu ijoollummaa isaatiin agarsiisee jira. Qabsoo farra garummaa fi cunqursaa fi saamichaa umrii isaa guutuu hojjetes gaafasii jalqabe. Zarihun wadaajoo akka lakkoofsa Itoophiyaa artistii fedhii fi deebuu aartii guddaa qabu kanaaf carraa guddaa uume. Haalli kunis daandii imala jireenya isaa kan murteessu ta'e. Artist Zarihun hawwisoo kana keessatti makamee hojii aartii bifa idileetiin jalqabuudhaan yeroo gabaabaa keessatti beekamaa fi jaalatamaa ta'e. Artistoota akka Ilfinesh Qannoo, Abbitoo Kabbadaa, Salamoon Dannaqafaa wajjin ta'ee walleelee jaalatamoo baasuu fi wallisuudhaan dinqisifannaa argatee ummataanis guddadhu jedhamee eebbifame. Zarihun wadaajoo hawwisoo baandii kana keessatti wallee yookiin sirba saaka jalqabaa koottaa haramaaramnaa jedhu ummataaf dhiyeesse. Koottaa haramaaramnaa midhaan keenya keessaa tufoo buuqqifnaa coqasaa balleessaa. Lafa harama baay'ee mee midhaan ilaalaa hidda qaqallatti akka hidda qalaalaa jedhe. Walleen kun wallee ergaa cimaa qabuu fi artistichinis ergama guddaa sagalee Oromoo ta'ee umrii guutuu saba keenyaaf aadaa Oromootiif nama kutatee ta'e ta'uusaa kan agarsiisee ture. Artist
Zarihun wadaajoo bara dukkanaa bara Oromummaan hiikkaa dhabe sana keessatti bakkalcha guddaa yeroo murteessaa keessatti argame ta'ee akkuma hojii aartii jalqabeen sagantaa bulchaan godina Wallaggaa miseensi gatii irratti argame tokko irratti sodaa tokko malee koottaa haramaa rafnaa jedhee sirbuudhaan sagalee uummataa dhageessise. Itti dabaleetis injiraan mataa koo maalumaaf namni hattaa si obseen dadhabee fullokseen si gataa wallee jedhu sirbuudhaan mootummaa olaanaadhaan warra cunqursaa fi saamichaan dhiiga uummata keenyaa quuxaa turan ofirraa fonqolchuuf gabrummaas dhabamsiisuuf Oromoon qabsaa'uu akka qabu walaloo cimaan ergaa dabarse. Gootichi Oromoo qabsaa'aa fi aartistii gameessi Zarihun wadaajoo sababii sirboota kanaatiin akka eeggamaatti ilaalamee akka hidhamu taasifamee ji'a 8 mana hidhaa keessatti. Erga mana hidhaa keessaa bahee booda hojii isaa itti fufuudhaan aartistoota godina Wallaggaa gaafas kutaa biyyaa jedhama bakka bu'uudhaan agarsiisa aartii Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti ji'a amajjii bara 1969 mana tiyaatira biyyaalessaa Gimbeeraa Tiyaatir keessatti qophaa'e irratti hirmaate. Agarsiisni aartii Oromoo godina Oromoo jaha gaafas kutaa biyyaa jedhamanii waamamaa turan keessaa walitti baban irratti hirmaatan kun yeroo sana gaazexaa bariisaa afaan Oromootiin sabboonota Oromootiin dhuunfaan maxxanfamaa tureef galii walitti qabuu yaada jedhuun qabsaa'ota Oromoo hangafootaan kan qophaa'ee fi seenaa Oromoo keessatti yeroo jalqabaatiif aartistoonni Oromoo iddoo adda addaa irraa walitti dhufanii aadaa isaanii kan itti agarsiifatan sirboota aadaa fi ammayyaa ergaa cimaa qabaniin sirna gabrummaa kan itti balaaleffatan fedhii walqixxummaa haqaa fi bilisummaa uummata Oromoo ifatti kan itti mul'isan waan tureef guyyaan lamaan sun guyyoota lamaan bilisummaa jedhamee yaadatama. Artist Zarihun wadaajoo artistoota sagantaa seena qabeessa kanarratti hirmaachuuf carraa argatan keessaa tokko ta'uudhaan wallee isaa jaalatamaa koottaa haramaa rafnaa jedhu wallisuu fi geerarsa ajaa'ibaa onnee nama kakaasu dhiyeessuudhaan sagalee kiloolee fi sochii qaamaa hawwataadhaan uummata keenya yeroo sana galma tiyaatiraa fi biyyaatti argaman gammachuu olaanaadhaan sochoose. Dandeettii isaatiis sadarkaa olaanaan agarsiisuudhaan dinqisiifannaa fi beekamtii olaanaa horate. Artistoonni Oromoo agarsiisa ji'a amajjii bara 1969 Finfinnee irratti gaggeeffame kana irratti hirmaatan hojii isaanii xumuranii gara godinaatti yeroo deebi'an hireen isaanii hidhamanii mana hidhaatti gatamudha ture. Artist Zarihun wadaajootis artistoota sagantaa kanarratti hirmaatanii yeroo naqamtee gahan poolisootaan qabamanii hidhaman jaha keessaa tokko ta'uudhaan mana hidhaatti ammas deebi'ee seenee dararaa fi rakkoo adda addaatiif saaxilaman. Warra wajjin hidhaman akka artist Abbitoo, artist Ilfinesh Qannoofaa wajjin mana hidhaa turanii erga ba'an booda naqamtee keessa qe'ee isaanii iddootti jiraatan keessa turuun waan isaan sodaachiseef gara Finfinnee godaananii dhaabbilee muuziqaa fi tiyaatiraa adda addaa keessatti hojii jalqaban. Ilfinesh baandii yookiin orkeestiraa poolisii keessatti, Abbitoo bulchiinsa Finfinnee keessatti, Zarihun ammoo mana tiyaatiraa Raas Tiyaatir keessatti hojii itti fufe. Bifuma kanaan artistummaan hojjechaa fi sagalee uummataa ta'ee tajaajila erga ture booda gaafa sana darbii kufee jijjiiramni mootummaa taasifamenas artist Adamaa waliin ta'uudhaan baandii Booranaa fi Bareeddumaa jedhamu hundeessee hojjetee jira. Achi boodas baandiilee bilisummaa gadaa baandiilee adda addaa wajjinis hojjetee jira. Sababii quuqama uummataaf qabu muuziqaan sagalee isaatiin ibsuu isaatiin akkasumas karaa adda addaatiin roorroo falmachuu isaatiin dararaa guddaa keessa darbe.
mootummaa dabreen magaalaa Amboo fi Diddeessaatti yeroo dheeraaf hidhame midhaan guddaanis irra ga'e. Erga hidhamee boodaas Finfinnee keessa jireenya tasgabbii hin qabne hadhaawaa fi xaxamaa keessa jiraachuuf dirqamee rakkoo hamaa keessa ture. Haa ta'u malee rakkoo kamiifuu osoo hin jilbeeffatiin ergama dhalootaa isaaf kenname wallisuu sagalee uummataa ta'ee fedhii uummata keenyaa dhageessisuu qabsaa'uu fi qabseessuu cimsee itti fufuudhaan seenaa boonsaa raawwatee jira. Artist Zarihun wadaajoo artistoota Oromoo hangafoota sabboonummaa Oromoo dagaagsuuf, Oromoo tokkoomsuuf, dammaqsuu fi onnachiisuuf, qabsoof kakaasuuf akkasumas afaan aadaa fi seenaa Oromoo dagaagsuuf fi mul'isuuf akka waliigalaattis Oromiyaan har'aatu akka dhugoomtu gochuudhaaf aartiidhaan fayyadamanii qabsaa'anii qabsiisan keessaa isa tokkoo fi hangafa. Bu'oota goota olii aartistii kaayyoo uummata Oromoo mataa ol qabuutiif kutatee qabsaa'ee ture. Aartistiin muuziqaa meeshaa qabsoo godhatee umrii isaa guutuu Oromoof hojjete. Nama haalaa fi yeroo ilaalee faayidaaf bulee kaayyoo isaa eegatu osoo hin taane qabsaa'aa rakkoon kamuu of booda hin deebifne goota onnee sibiilaa ture. Artist Zarihun ejjennoo isaa cimaa kanaan ummataaf of kennanii qabsaa'uu jechuun maal akka ta'e nama jireenya isaa keessatti qabatamaan agarsiise. Barsiisaa dhalootaa aduu dukkana ibse nama ummataaf dhalatee ummataaf jiraate gootummaa isaa sadarkaa olaanaa agarsiise. Qabsaa'aa fi artistii kun jaalala ummataatiin cichee qabsoof of kennee nama jireenya gaarii jiraachuu danda'u dhiisee gammachuu fi qananii jireenya mataasaa fi maatii isaa mirgaa fi haqa ummataatiif jecha moggaatti dhiisee umrii isaa guutuu mirga Oromoo fi sabaa fi sablammoota cunqurfamoo Itoophiyaa hundaaf of kennee qabsaa'ee abbaa seenaa boonsaa fi ummanni keenyaas baay'ee ittiin boonu. Zarihun wadaajoo qabsaa'aa fi artistii ummata fi biyya isaa baay'ee jaalachuudhaan beekamu ture. Yeroo baay'ee akka biyyaa ba'ee biyya ambaatti godaanee jiraatu waamichaa fi haalli mijaa'uun isaaf uumamaa kan turee fi Ameerikaallee dhaqee kan ture ta'us biyyaa ba'ee jiraachuun hin barbaanne asuma biyya keessa taa'ee ummata wajjin jiraatee Oromummaa dagaagsuuf qabsaa'uu filate. Bara Oromoon mana hidhaatti guuramaa ture raayyaa abbaa macaa fi sagalee kanaaf wajjin ta'uudhaan biyyaa baanee mana hidhaa as keessatti babal'isurra asuma teenyee mana hidhaa kana dhiphisu wayya qajeelisa. Haala kana inni dhugaa ibsu hin rakkaninaan jedhu hin bade faanaan jedhu hin joore faanaan jedhu yoon joorees maal abbaasaa as darbee achi darbuu akka namaa wallaallee kaayyoo koo qulqulluutu miila koona sakaalee jedhee akka biyyaa hin baane ummataa wajjin haddaa hunda dandamee jiraachuu nama filate. Kanuma wajjinis ergamni dhaloota inni qabsaa'uuf dhaloota eenyummaa isaa xiqqoo qabu qabsaa'uu fi biyya isaa ijaaree guddisuu horachuu akka ta'e wallee isaa ani duune dhalootaan guddise jedhuun ifatti agarsiisee jira. Qabatamaanis dhaloota kutataa horatee jira. Tokkummaan meeshaa guddaa milkaa'inaa ta'uusaa hubachuudhaanis uummanni Oromoo gandummaan amantii fi fageenya teessuma lafaatiin akka walii qoodne garaagarummaa siyaasaatiin wal sassakaalee diinaaf karaa akka hin banne fi tokkummaasaa waa hunda dursee akka cimsu irra deddeebi'ee barsiisaa ture jira. Wallee isaatiinis ani ilma kutaa miti kutaa nawwaa midhaan jechuudhaan faayidaa tokkummaa cimsee dhaamee jira. Yoo tokkoomne cimna, yoo tokkoomne kabajamna, yoo tokkoomne kaayyoo waloo milkeessina ergaa jedhu dabarsaati darbe. Ilfinesh qannoo wajjin nu waliin dhaadannaree wal malee maal qabnaree jechuudhaanis ammas
tokkummaan xiyyeeffatee tokkummaan utubaa dagaagina Oromummaa utubaa milkaa'inaa akka ta'e cimsee ibseetti jira. Zarihun umrii isaa keessatti bu'aa bahii jireenya hadhaawaa fi xaxamaa hunda dandamatee kutannoodhaan rakkoo hunda injifatee gara muuziqaatiin Zarihun wadaajoo umrii isaa keessatti bu'aa bahii jireenya hadhaawaa fi xaxamaa hunda dandamatee kutannoo rakkoo hunda injifatee sirboota 120 ta'an ummataaf dhiyeesseeti jira. Kana malees Zarihun artistoota yeroo isaatiif walaloo fi yeedaloo sirbaa kennuudhaanis artistii arjummaa beekamu ture. Artistii walaloo cofuu yeedaloo baasu ture. Fakkeenyaaf Abbitoo Kabbadaa, Ruphaadhaan Furee fi Shaambal Balaayinee faaf walleelee adda addaa kennee jira. Kana keessaa yaadachuu barbaachise Cimcimgoonaa, Siddisee, kan lafarraa'u bishaanii kan jedhuu fi bara 1970 mana tiyaatira Raas Tiyaatir jedhamu keessatti Shaambal Balaayineef ግንዱ በስብሶ ወደቀ፣ ቅርንጫፉ ሁሉ አለቀ፣ አዳሪ ተጠናቀቀ ጀዴ ስርነ ደብረ irratti sirni dabre kufuusaatiin waan itti dhagahame ibsee jira. Walleeleen isaa wallee qabsoo qofaa miti. Gara caalaa garuu qabsoo irratti xiyyeeffatee hojjetee jira. Zarihun walleeleen isaa jaalala leellisu, tokkummaa dhaadheessu, jiruu fi jireenya sabaa fi biyyaa akka daawwitiitti agarsiisu. Kana malees Zarihun sirba aadaatiin baay'ee beekama. Sirba aadaa Oromoo macca biratti baay'ee beekamuu fi har'a uummata Oromoo hunda biratti hedduu jaallatamu biyyaa seeniyyoodhaa kan mudhii shittoodhaa jedhu baay'ee miidhagsee akka sadarkaa biyyaatti beekamu namni dursee hojjetee fi har'aan tana artistoonni hundi wal jalaa fudhanii akka wallisan karaa kan bane ture. Akka waliigalaatti qabsaa'aa fi artist Zarihun wadaajoo uummata Oromoo aantummaa olaanaa fi kutannoo cimaadhaan waggaa 47 guutuu tajaajilee jira. Aartii Oromoo dagaagsuu fi sabboonummaa Oromoo ol guddisuudhaan guddina aartii Itoophiyaa keessattis shoora guddaa gumaachuudhaan Oromoo fi Oromiyaa sadarkaa har'aa kanarra akka gahan gochuu fi dhaloota kutataa biyya isaa guddisuuf irratti qiidhaan hojjechaa jiru horachuu keessatti qooda boonsaa gumaacheen fakkeenyummaa hunda galeessaa fi ashaaraa cululuqaa dhiisee dabreen bara baraan yaadatamaa kabajamaa fi dhaadheeffamaa jira. Artisti kabajamaa fi jaalatamaan kun haadha warraa isaa qabsooftuu kutattuu akka isaa addee olaantuu gammachuu fi ijoollee isaa durba lamaa fi dhiira tokko dhiisee dhukkuba yeroo dheeraa isa mudateen biyya keessaa fi biyya alaatti yaalamaa erga ture booda Ebla 15 dilbata dabre biyya Hindiitti umrii isaa waggaa 66 boqoteeti jira. Inni maatii isaa caalchisee uummata Oromoo filachuudhaan nama aartii keenya guddisaa uummata keenyaas qabseessaa ture waan ta'eef amaanaa guddaa hundi keenya yoomuu dagachuu hin qabne nurratti dhiisee darbee jira. Amaanaa kana osoo hin dagannee cimsinee itti deemuu fi maatii isaa kunuunsuu, deeggaruu, gargaaruu, gaafachuun dirqama hunda keenyaa ta'ee itti fufa. Haadhollee isaa, ijoollee isaa, firootaa fi hiriyoota isaa akkasumas jaallattootaa fi dinqisiifattoota isaa akka walii galaattis uummata Oromoo hundaaf jajjabina hawwina. Zarihun wadaajoo galata guddaa nuuf oolteef galatoomna. Nagaan bu'aa.